Nandini dupidiya nalle yakini garakiya Nandini dupidiya nalle yakini garakiya. Yooyyaa akkam jirtu hordoftoota keenya jaalatamoo odeessaa fi xiinxala keenya har'aa kana keessatti godina qeellan wallaggaa aanaa gidaamitti waraanni mootummaa uummata nagaa irratti yakkoota ajjeechaa fi saamicha qabeenyaa hedduu gaggeessuusaa jiraattonni himachaa jiraachuu seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qooda guddaa kaa'ee kan darbe weellisaa Eebbisaa Addunyaa hagayya 30 bara 1996 akka wareegame ta'uu bu'uura godhachuun haala yaadannoo isaa fi kanneen kana fakkaatan qabannee dhiyaaneerra. Odeessaa fi xiinxala keenya kan siyaasaa olaantummaa seeraa mirga namoomaa fi kan kana fakkaatan kan Oromiyaa, Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa irratti dhiyeessinu akka isin hin dabarreef chaanaalii keenya sabiskiraayib gochuu fi hiriyoota keessaniif qooduu hin dagatinaa jechaa gara bal'inaatti ceenaa. Oromiyaa lixaa godina qeellan wallaggaa aanaa gidaamitti waraanni mootummaan bilxiginnaa hidhachiisee uummatatti bobbaasee uummata nagaa irratti yakkoota ajjeechaa lubbuu fi saamicha qabeenyaa hedduu gaggeessuusaa jiraattonni himan. Godina qeellan wallaggaa aanaa gidaamii ganda biqiltuu abootetti waraanni mootummaan uummatatti bobbaase guyyaa dheengaddaa hagayya 28 bara 2023 barattoota yuunivarsiitiidhaa eebbifamanii reefu gara maatitti galan nama lama kan maqaan isaanii Addisuu Bulchoo fi Yoosef Jaatoo Danuu jedhaman ajjeesuun bakkeetti gatanii eega deemanii booda uummanni bakkeedhaa kaleecha kaasuun awwaaluu maddeen keenya aanicharraa himaniiru. Gochuma wal fakkaataa nama biraa irrattis kan raawwatan humnoonni bilxiginnaa kunniin qonnaan bulaa maqaan isaa Obbo Bulaa Danuu jedhamu mana keechaa fuudhanii deemanii ajjeesanii raasatti gatanii biraa deemuu maddeen keenya kun dabaluun himaniiru. Aanaa gidaamii ganduma biqiltuu abootee kana keessatti guyyuma wal fakkaatatti waraanni bilxiginnaa nama hawaasa gandichaa biratti dhageettii fi jaalatamummaa qabu kan namoonni akka walitti hin buuneef nuuf eegsisuu danda'a jedhee uummanni filate nama maqaan isaanii Nabiyyuu Takkaaleenyi jedhamu jalaa mana jireenyaa qabeenya keessa jiru waliin guutummaatti gubuu dhageenyerra. Manni obbo Nabiyyuu kan humnoonni mootummaa kunniin jalaa guban mana abbaa fi haati isaa ijaaranii keechaa du'an qabeenya waliigalaa mana guutuu waliin boqqolloo kuntaala 10 ol buna kuntaala 12 olii fi midhaan gosa adda addaa hedduu fi qodaa mana keechaa hedduu guutummaan guututti ibiddaan jalaa barbadeechuunis barameera. Haaluma wal fakkaatuun mana obbo Daagim Takkaaleenyi nama jedhamu keessaayis qarshii 50,000 akka fudhatan yoo ta'u mana obbo Fiqiruu Maammoo keessaa ammoo kuusaa midhaanii cabsuudhaan gaazii gurgurtaaf dhiyaatee jiru guuruudhaan kaan gadi naqanii kaan ammoo mana namoota birootti firfirsanii ittiin gubuu maddeen kun ibsaniiru. Waraanni maqaa WBO deeggartu jedhuun mootummaan bilxiginnaa uummatatti bobbaase kun mana kuusaa qorichaa yookiin kilinika fayyaa namaa kan obbo Takkaaleenyi Yoosef jedhamu cabsuun shanee yaaltu sababa jedhuun qorichoota achi keessa jiru guutummaatti jalaa guurratanii deemuu maddi keenya kun himaniiru. Oduu sobaa kennuudhaan waraana mootummaa uummatatti yaamee rakkinoota ajjeechaa jumlaa fi saamichaa akkasumas barbadaa'uu qabeenyatiif kan uummata saaxilee bulchaa aanaa gidaamii fi kaadiroota mootummaa bilxiginnaa ta'uunis barameera. Haaluma wal fakkaatuun humnoonni fiinxaaleeyyii Amaaraa laga Abbayyaa ce'uudhaan jiraattota godinaalee Wallagga Ba'aa fi Horroo Guduruu Wallaggaa irratti irra deddeebiin haleellaa raawwachaa jiraachuunis rakkoo naannichaa wal xaxaa taasisaa jira. Mootummaan bilxiginnaa garuu osoo humnoonni kunniin uummata nagaa irratti yakkoota ajjeechaa fi saamichaa gaggeessaa jiranuu uummanni Amaaraa fi Oromoo araara buusuuf mariirra jiru jechuun uummata sobaa oolaa jira. Torbanuma kana wayita mootummaan bilxiginnaa dubbii araara sobaa gabaasutti humnoonni kunniin uummatatti daangaa ce'uun fixuu jiraattonni miidiyaaletti himaa kan turan ta'uun ni yaadatama. Humnoonni fiinxaaleeyyii sirna durii leellisan kan Oromiyaa Oromoo irraa fudhachuuf hamuummachaa jiran kunniin gaafa hagayya 28 bara 2023 Salaalee aanaa Darraa irraan Oromiyaatti wayita ce'anii haleellaa uummata nagaa irratti gaggeessuuf yaalaa turanitti uummanni wal gurmeechuun tattaaffii ofirraa qolachuu godheen humnoota kanneen hedduu fixuu fi madeechuun kaawwan isaanii ammoo booji'uu jiraattonnii fi qondaalonni mootummaa himaa jiru. An barbaadee ati dhabee garam jirta ishee naati. Seenaa qabsoo Oromoo keessatti qooda guddaa kan qabu weellisaa Eebbisaa Addunyaa hagayya 30 bara 1996 wareegame. Sirboota qabsoo uummata Oromoo daranuu jabeessan hedduu gumaacheera jedhamuun kan leellifamu artist Eebbisaa Addunyaa waggaa 27 har'aa magaalaa alagaan sirna isaatiin ijaarratee maqaa ofiitti moggaafatee Addis Ababaan yaamu kan maqaan warra ishii Finfinnee ta'e keessatti humnoota waraanaa wayyaaneetiin galaafatame. Oromiyaa dhiyaa magaalaa Dambidollootti dhalatee kan guddate Eebbisaa Addunyaa ogummaa gitaaraa walaloowwan jajjaboo haamilee uummataa cimsanii fi dhuunfadhaanis qabsoo fi guddina afaan Oromoo keessatti nama qooda fudhatedha. Bara 1962 dhalatee umuriin isaa barnootaaf wayita ga'u mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Oliiqaa Dingilseeni kan jedhan harmeen Eebbisaa Addunyaa Aadde Sannaayit Kabbadaa Gosaa sadarkaa lammaffaa ammoo Qeellamitti baratee jedhan.
maatirikii fudhatee otoo qabxii eeggataa jiruu fulbaana keessa warri adda bilisummaa Oromoo dhufnaan isaanumatti makamee jedhan. Qubee afaan Oromoo barsiisuu irratti magaalaa Dambidollootii hanga Asoosatti deemee hojjechuusaa haati artistii kana himaniiru. Boodas gara magaalaa Finfinnee deemee sirboota qabsoo Oromoof hundee ta'an hedduu otuma shaakaluu gara Booranaatti ramadamee ture. Booranatti ergama isaa ba'ee booda Finfinneetti deebi'ee hiriyoota isaa waliin otoo sirboota qabsoo hojjetanii wayita haalli rakkisaa ture sana keessatti lubbuusaa dhabe. Wayita sanallee an duubatti hin jedhuu naan jedhaa ture jedhan. Hacuuccaa uummata Oromoo irra gahaa tureef onnee guutuudhaan qabsaa'aa ture kan jedhan Aadde Sannaayit erga inni isaan biraa deemellee itti deddeebi'anii of biratti deebisuuf yaalanillee inni garuu kaayyoo isaarraa duubatti deebi'uu hin barbaanne jedhan. Gama tokkoon seenaa fi afaan Oromoo guddisuu, gama biraan ammoo qabsoo diddaa gabrummaa keessatti qooda fudhachaa ture. Boodarra muuziqaaf jireenya isaa kennee otoo hojjetuu du'ee jedhu. Eebbisaaf fuudhee dhalan godhanne garuu qabsoon Oromoo wayita firii godhachaa deemu keessatti mucaa koo ilaalaa jedhan harmeen Eebbisaa Addunyaa Aadde Sannaayit. Seenaa isaa qaba malee mucaan koo dhalas hin qabu, maallaqas godhatee hin qabu. Hammanuma ammoo seenaan isaa ol ba'uu isaatiif qabsoo isaa ija godhachuu isaatti baay'een itti boonaa jedhu. Weellisaa Tsaggaayee Dandanaa Eebbisaa Addunyaa gara baanditti seenee muuziqaa kaasettaan baasuu isaan duratti dandeettii gitaaraa qabuun sirboota qabsoo fi aadaatiin waraana bashannansiisaa ture jedha. Kaaseta irratti du'e ammoo baandii bilisummaa keessatti hojjetee jedhe. Akkaataan du'a isaa baay'ee nama gaddisiisaa jedha Tsaggaayeen. Eebbisaa Addunyaa lubbuun isaa ogguu darbus magaaluma Finfinnee keessa jira. Biqilaa Guyyaataa waliin mana tokko jiraatu turan naannoo Shiroo Meedaa. Guyyaa tokko keessummaa wayituutti dhufe manni dhiphaa waan ta'eef Biqilaan hiriyaasaa bira bule. Namni Eebbisaa bira dhufe kun qabsaadha, ajajaa waraanaa adda bilisummaa Oromooti. Namni kun yeroo baay'ee hidhamee mana hidhaatiis miliqee nama ba'aa turedha. Gaafa Eebbisaan du'e sana nama kana barbaacha dhufan warri mootummaa. Wayita jarri ol seenan Eebbisaa fi keessummaan isaa kun rifeensi mataa isaanii dhedheeraadha wal fakkaata. Jalqaba Eebbisaa rasaasan rukutanii madeessan. Isa booda keessummaa Eebbisaa ajjeesan. Gaafa sana nama sadituu mooraa Eebbisaan faa keessa jiraatanitti du'e. Isaanis mucayyoo jalqaba balbala mooraa bante Eebbisaa fi keessummaa Eebbisaati. Haalli Eebbisaan itti du'e immoo baay'ee nama gaddisiisa. Haala suukaneessadhaan naannoo Ashawaa Meedaa bakka Taatak jedhamu fuulaa mooraa waraanaa turetti geessanii ajjeesanii waraabessaaf kennan. Qonnaan bultoota naannootu reeffasaa waraabessa harkaa baasan jedha Tsaggaayeen. Weellisaa Hirphaa Gaanfuree immoo gama isaatiin Eebbisaan nama nagaa biraan deeme. Yeroon bosona seenuuf ka'e waliin seenuuf mari'annee turre. Garuu akkuma carraa adda baane deebi'een dhabe hiriyaa koo sagalee bilisummaa Oromoo irraan dhaga'e du'a isaa nama baay'ee jabaa ture. Onneedhanis dandeettii muuziqaatiinis goota ture. Weellisaa keessaa kan hin jaalatamne hin jiru. Anaafis sirba tokko naaf gumaacheera. Sirba Booranaa waa xiqqoo bashaadduu jedhu isatuu gitaara na shaakalchiisaa ture. Walaloos hamma tokko isatuu barreesse. Biqilaa Guyyootaa waliin barreessan jedha Hirphaan. Hiriyoota guyyaa mara waliin oolan ta'uu kan dubbatu Daawitee Mokonnon hangan Eebbisaa du'aan dhabutti gargar baanee hin beeknuu jedhu. Ergasiis sirba tokko yaadannoof sirbeeraaf jedha. Eebbisaa Addunyaa akka qabsaatti hin beeka. Muuziqaas baay'ee jaalata. Eebbisaan gitaara qaba. Gitaara isaatiin hojjenna jechuun hiriyoonni Eebbisaa kunniin BBCtti himaniiru. Naafii naafanii mooyaaleedhaan nu baasanii. Faanaa gootanii hedduu galatoomaa jechaa odeeffannoowwan keenya har'aa kanaan Naafillee naafanii hariiroodhaan nu baasanii. Hiriyoota keessaniif qoodaa yaada keessan immoo as jalatti nu barreessaa jechaa. Dinaafaan jiraaf haate garaa namaati.